isini filleen fillee guyyaa gammachuu biraa firri'aa walga'ee gammachuu hirmaachuu. Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, rahmata Rabbii dhabanii yoo safaranii. Hirmaannaa citaa keessanii hundi walga'ee takbiirtaa jecha simannaaf lafaa ol ka'ee alhamdulillah jedhamee warri milkaa'ee. Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, rahmata Rabbii dhabanii yoo safaranii. Rabbi sinirraa akka gufaataaf gufuu jaalalli keessan jannatatti waliin afufuu balbala yaaduuf rakkinallee sinirraa cufuu. Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, rahmata Rabbii dhabanii yoo safaranii. Baga gammachuu jaalalaa waliin sin ga'ee isiniin Rabbii awwaluma waliif sin kaa'ee isin haa taasisu warra waliif milkaa'ee. Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, Allahu Akbar jedhanii amana yami surja Rabbi sudatu ajle yami surti me Rabbi sudatu sidake ata Rabbi sinan gudadu. Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, Allahu Akbar jedhanii yoo sakaranii, rahmata Rabbii dhabanii yoo sakaranii. Akkana fakkaata bunnillee kun bakka kana geenne buna kaayaa isirraa. Buna Itoophiyaa irraa dhufe baazawee buna bareeda buna mana fakkaata. Kottaa wajjin nyaannaa, wajjin dhugnaa, wajjin taphannaa, wajjin gammannaan isiniin jedha. Hordoftoota koo nagaalleen irraa fannee akkam jirtanii baga nagaa jiraattan heddumaan viidiyoo seenee oduu nagaa isinitti hin gaafatin akkasii baga nagaa naa taatanii isiniin jedha. Viidiyoo koo haga dhumaatitti ilaala. Hoomnitii sheer laayik naa gochuun dagatinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Daabboon keenya kana fakkaata. Maaliin jee isin galateeffadha hiriyoota kiyya bakkuma jirtanii Rabbiin isin haa eegu. Ijoollee hedduu wal jaalannu dhugaa Rabbii ijoollee Oromoo bichaa miti ijoollee Itoophiyaa keessa bakka hedduu sabaaf sablammii hedduutu jira mireessa. Akkasii kun Guraagee alaabaa karaa sabaaf sablammiidha jechuun hamtuu takka guyyaa takka walitti uffannee hin beeknu hedduu wal jaalanna kun waan obboleeyyaniititti
akkasitti hojii dabarsinaa. Hedduu nutti tolee ture. Guyyaatti aanu kun guyyaa lammaffaa moola. Hallichaa bicha nu hafee ture. Hallichaatti kana biddeen nu hafee hallichaan nu hafee misiras godhannee jirra. Akkasii hanga dhumaatti hordofaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer naa gochuu hin dagatinaa. Koomentiis naa barreessaa yaada keessan. Dhaabatee uumamaa maal ta'e akkasii obboleeyyan jaalalaa yaada keessan yaada qabdan dogongora kiyya akka sirreeffadhuuf koomentii naa barreessaa.